Waxabajji 2026 Waddusi bunee Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Keeniyaan barnoota madraasaa fi horsiisee bulaa sirna barnoota dileetti makuuf jetti jedhame. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon ministeera barnootaa biyyattii kan hoogganan Julius Ogumbaan gosa barnootaa madraasaa sagantaalee barnoota hawaasaa horsiisee bulaa fi barnoota amantii tuksii sirna barnoota bu'uura biyyattii keessatti akka idileetti akka dabalamuuf ajajan. Kanas kan dubbatan Ruutoon ayyaana madarakaa kan guyyaa Keeniyaan walabummaa isheetti argatte sababeeffachuun waxabajji 2026 bulchiinsa waajjiriitti geggeeffame irratti haasaa taasisaniinidha. Tarkaanfiin sun uummata tajaajila barnootaa irraa fagaataniif daa'imman hawaasa misoomarraa duubatti hafan hambisuuf kan kaayeffate ta'us ibsaniiru jechuun kan gabaase miidiyaa Keeniyaati. Ministeerri barnootaa seera bu'uura barnootaa jalatti qooda fudhattoota mariisisuu fi tarkaanfiiwwan sagantaalee sunneen beekamtii akka argataniif qajeelfama kenneera. Akka gabaasichaatti Ruutoon mootummaa barnoota barsiisotaa fi tajaajila quunnamtii dijitaalaa irratti qorannoo guddaa taasiseera. Garuu daa'imman muraasni sirna barnootaa idilee keessaa hafanii jiru. Sababni isaas sirnootni barnootaa filannoo amma jiraniin sirna barnootaa Keeniyaa keessatti bakka ga'aan waan hin kennamneefidha jedhan. Daa'imman muraasni kaaba Keeniyaa fi naannolee horsiisee bulaa biroo keessatti sirna barnoota idilee irraa hafanii jiru. Sunis sababa karaaleen barnootaa filannoo ta'an mootummaa keessatti ga'umsa isaanii irratti beekamtii fi hammatamuu dhabaniifidha jechuun dubbatan. Ruutoon haaromsisu yoo hojiirra oole barnootni sirnoota sana keessa jiran gara barnoota mootummaa, misooma, ogummaa fi carraa hojii gara fuulduraatti ce'uuf karaa seera qabeessaa fi mootummaa irraa beekamtii qabu ni argatu jedha gabaasichi. Xumura irratti Raashiyaan magaalota Yuukireen irratti haleellaa banuu hordofee lubbuun namaa darbe. Raashiyaan haleellaa halkanidhaa waxabajjii 2026 magaalota Yuukireen irratti raawwatte yoo xiqqaate namoonni 9 yoo du'an hedduun madaa'aniiru. Kantiibaan magaalaa Kiev Kelitschko akka jedhanitti gamoon manneen jireenyaa gurguddaan magaalattii keessatti argamu 2 haleelamuu fi namoonni gamoon irratti jijjige ammayyuu jalaa hin bahin jiru jedhan. Haleellaa diroonii Yuukireen mana barumsaa magaalaa to'annaa Raashiyaa jala jirtu irratti geggeessiteen barattoonni 21 du'uu hordofee Raashiyaan haleellaa haaloo bahuu cimaa akka fudhattu torban tokko dura dhaadattee turuunshee ni yaadatama. Haleellaa misaa'ilota Raashiyaa irraa kan ka'e aarri guddaan magaalaa Kiev keessa samiitti ol ka'ee mul'ata. Raashiyaatti ammoo haleellaa diroonii Yuukireen buufata boba'aa calalu irratti geggeessiteen irratti raawwatteen ibiddi qabachuu qondaalonni himan. Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskiin wiixata ibsa kennaniin Raashiyaan haleellaa guddaaf qophaa'aa waan jirtuuf lammiileen of eeggannoo akka taasisan ergaa dhaamaniifi ture.